Isin gargaarama rakkoo. Aruuza ifi uffataniituma waa takka namaa fidanii dhufne tana maal goona? Biyyatti namni bar meeshaa manaallee namaa fida. Warri biyya kanaatiif Ameerikaa mee dooraaluma dhibba lamallee fiddanii dhuftanii akkanumatti uffataniituma si duwwisanii deeman. Galgala jaarsaaf jaartiin gisee mana galtee dugda walirraa galagaltee rafti jechuu. Guyyaa dhadhaataa bulanii Ee wallaa dhugaadha. Kakaa yeroo kun faan akkasuma. Garuu ammoo dhiirti jechuun yaada kana jijjiiruu qabna gaanuti. Isin irratti hanga guyyaa sargii sanii hanga baatiin takka hanga guyyaan akkas silaa dhiirti maaliif waa meeqaan wociin sanbiti wanti qabatee galu tokko hin jiru beelloonis ni fudhatan waa hunda meekaappiinis ni dhiqatti bakka wanti manatti qabatan takka hin jiru silkii isaanii qofa qabatanii galan san booda halkan dutta walirra garagalchanii bulan hayi maali abbee yoo hafe yoo gaafa tokko Abdii Muktar waan jedhe beektaa? Abdii Muktar waan jedhe beektaa gaaf tokko. Biyya kanatti aruuza godhachuun jedhe. Akka nama duniyaa tiyya koota nyaadhaa duniyaa tiyya tana gartee ni jiraami. Nama waraanaa wanni gadhiise waraana diinatti gadhiise beektaa? Sanuu bara osoo dhugaadha garuu ammoo aadaa kana jijjiiranii wal gargaaruu akka aadaa biyyaa san godhuu qaban. Godhuu qaban laala amma biyyatti gisee sargii godhattu tirfiin qabdi laal. Kasaaraan kee baatullee tirfiin ni jira. Afooshaan tante afooshaan ni beeytanii mikutaan kudha tokko afooshaa jedhamee baala. Afooshaan illee waa sii fiddee dhufti. Saahibni bindilibsii sii fida. Waame aboo waame kasiree sii bitu hunjaa jira. Waame biyyatti jechuudha. Kasaaraallee xiqqishoo hin deebisti. Biyya tanatti biyyaa baanaan Ameerikaa, Kaanadaa, Astiraaliyaa namni akkamatti uffateetuma dhufa sanuu bar waanuma kan kee ta'anii. Yaa madanii taphatanii deeman wayyanaami ni uffatanii dhufanii. Akkana godhatan kun mana sargii keessatti maallaqa kan geessi duwwisanii jechuudha. Deebiin ammallee waa'ee kan keetii haasawwan jedhu. Hanqinni sargii isinirratti hanqinni xiqqaa hoyyoo argaa inni haasawan. Namni saniifuu dargaggeessi maallaqa isaa seef godhatu qaba. Yoo sargii barbaade uffata beelloo hin uffatti suufa hin uffata footoo gac sammuu ilmaan keessan hin garsiistanii nama xiqqaa tokko mana ni hamta hoo hin goosista. Sammuu viidiyoo waraabbattee hayyatta. Hay maali narraa fi waan hin qabu duna duwwisaa itti addunyaa yaamtee maali silaa waa sii fidanii dhufan wayyaan waa takka sii fidanii dhufan. Kukuulatanii dibatanii dhufan. Indee biqaras nyaata naafu. Amma aadaa kana jijjiiruu qabnaa jedhee warmaaki. Amma fakkeenyaaf warri feemasiin kuni waan kanarratti yoo hojjettan aadaan kun jijjiiramuu qabaa. Gargaarsi kennamuu qabaa. Sargii kan jaalatu dubartiidha. Dubartiin jechuun ni jiraami. Dubartiin dhiira caalaa dhiirti bara osoo wanti akkanaa kun girriin kun hafee bakka dubartii wacii hin qabne suufuma fudhu akkasii ni jaalatan jechuudha. Waciin dhiirti amma kana waan akkanaa kana hedduu jaalatti isin garee. Dubartiin garuu duutee baddi jechuudha. Abaluun akkasii godhatee isii caalaan daa'um dammaratti dhiirri hedduun kan isin jalaa fiigumaa inni beektanii isin dhiira gisee janajjantan waa'ee sargii itti naasina jechuun akkasii goona nan jeenaa. Haaya bada bootuun kasaara na fidu deemsee laash jaa jechuun suutuma ni jira suutuma itti deemu qabdan. Wallaahi dubartii jaalatee dubartiin hedduu jaalatti. Dhugaadha sargii namni jaalatu dubartiidha dhiirti hangas mara sargiin feetu bar. Amma labsuu qabna jechuudha. Sargii namaa namni gaafa deemu dooraa 500, 300, 400 qabattee dhuftee wanti baankiin tokko banamee kaa'amuu qaba aadaa keessatti jechuudha. Lakkaa'amuu qaba jechuudha beekamuu qaba. Baankiin tokko hin ta'a sammuu dhufan dabalaa keessan. Akka namni waliin hin eegne namni beektaa dhaga'iisi. Akii. Jechaa darbuu qaban haala balazaa hoonam. Namni fakkeenya 100 takka yoo qabaatte deemtee aruuza yoo godhatte san booda baatii 2 booda walii hiiktee jechuudha. Maaliif malleen sun dhume adaraashaan kireessite nyaataaf maal goote weelloo fi maal kanaaf fixxeemi suufan baatii takka booda namni yoo xabshaane wal dhaba. Si galee. No bultii. Jiraattus. Malleen laajuun jiraatu. Ni diigamti si galee maaliif ni beekta tokkoffaa waa'uma sargii kana nama hedduu kaayiroo keessatti amma namni kaayiroo hin beekta namni qawwee walii keessa sargii iddoo godhatanii maaliif namni liqeeffatee
Tasari godhata bidaaras yoo hafee deemaan jechuun ani yoom waan hin mana keessa nyaadhu hin qabaanne waan jechuun boru ittiin gattaa hin qabaanne namni na harkuu qofaaf maaliif waan hundarra gammachuu jaarsa keetiitu jechuuf jecha dooraa achi keessa darban malee akkasitti baxxam successful ta'uu qabdan isin galee dubartoonni keessaa gochuu bakka dooraa lakkuma 10 ganneexee sanuu achi ashmoo xaxayin hoofla gammadanii deeman barsanu wayni arabiya ndi guys والله gammaduun qaba nama eeganaaf gara fuuldura akkati bakka amma isin aruuza godhatamu godhatama kaayu keessa isin gargaaraa godhadha maaliif isin feemasoota oromoo ta'e nu qarqaaru osoo no nuti tambooda ay nuti arakilo keessa godhanna je inshallah nuti ni godhanna godhachuu keessu isin himaan jira baris hin beene ani jaladhu isin galee sana osoo inte nama haruuza keenyaan tunte haruuzni inshallah rabbi je garuu amma waa'ee haruuza keenyaa osoo inte just namni akkas godhu qaba aadaan kun jijjiiramuu qaba aadaan nama duwwisanii galan kun jijjiiramuu qaba okay waa qabadhaa dindigibsiifaa qabadhaa deema sargii irratti bakka jijjiira dhugaa rabbi nama sanii siin fayyaddan jiruu nama saniitillee walitti harkistan jechuudha adda baastanii deemtan barisin adda baastanii sanu gaafa sargii godhatte namni si gorse heddumina gaafa bakka xiqqisho wanta tokko dhufu akkas go shafan godha ammas shafan okay of danda'a maalisa sini himna yookiin post goona maalisa wal dubbisu biyya Itoophiyaa je akkati yaadamu jijjiiramuu qaba wallahi jijjiiramuu qaba aadaan kun qaalicha sanitti himna jechuun inni sun asirreessu qaalicha tokko jira tiktookii irra nama gorsa tokko jecha bareeda warra Itoophiyaa je nama tokko biyya alatti erganii biyya je namni tokko biyya alaa taa'ee dalagee namni 10 mana taa'ee nyaatu je biyya Itoophiyaa malee biyya biraa jiraayee je namicha kanaa jiru tokko namicha kanaa jiru san sunis je ni dhalti je sunis ni fuudha je dhugaadha bar nama tokko biyya Ameerikaati yoo qabaatan namni 20 taa'ee nyaataa bar biyyatti dhugaa bar waan dhugaa jee bar namni dalagu aadaan sun jijjiiramuu qaba jedheer aadaan amma aadaa hedduu jijjiiramu waa'ee keessaafuu waa'ee sargii irratti jijjiiramuu qaba dargaggeessi Oromoo dudda waliin galanii rafan bar halkan kan namni bakka caffaree gammadee deemu galgala gisee isaan dudda waliin galanii waa'ee mallaqaa sayyaada bar garamii gammada waa'ee mallaqa baasee sayyaada laalamee gisee hedduu dhiirti gisee suufa uffate sargiirra dirqii hooplaa bar wallaahi laaziim laala dubartii no waan si ajaa'ibu maati qoy wayii waan takka gaafii natti beeka gaafii takka si gaafata wallaahi gaafii waan na ta'e amma dur zamana durii warri biyyaa fakkeenya shamarran gisee heeruman hin booyan shamarran ambaa maaliif dannasan gisee heeruma qoy akkuma walii gala addunyaatti fakkeenyaaf shamarran zamana duraanii sun hin booyan gisee mana isaanii irraa ba'anii heeruman faam garuu shamarran ammaa ni gammadanii dannasanii zahamaa godhan maaliif ta'e ammallee baadiyyaa keessa ni jiru shamarree jireenya isitti dhiiraa waliin harka akkatti nagiyaa wal fuutee hin beekne ni jiran ta nagiyaa amma nuti dhiiraan nagiyallee wal gaafanna waan biraa jiraachuu baatullee dhiiraa waliin teenyee ni haasoo inaanii hoofallaa kun osoo waliillee haasa'uutu jira bara durii dubartiin osoo heerumin osoo manaan bahin dhiiruma waliin nu haasoo bakka mana keessaa bakka ijoollee firaa yoo hin ta'in nama kana gabbaatee halaaltullee hin jiru jechuudha. Hedduu bakka hin sodaatti si galee safuu cabsuu akka amma bar dubartiin bar waliin bakka na darbuun deemuu na fudhatee jettee maaliif waan wanta safuu jedhamu hunda silaa wanta ganaa biyyitis warrinis manguddoonis irraa eeydu isiin alatti fixattee jirti waan ta'eef safuu
Akka mana galtee boochu dubartiin garuu taadha jalaan bahin miskiinni tama waa'ee manaa waa'ee jireenya isii jijjiiruu akkasiisu hin boochu jechuu gaafa wanti jettee itti dhaga'ama si galee itti dhaga'amee boochu waa meeqa itti dhaga'ama si galee miti saniif yaa ammaati barri duraanii tokko miti amma dubartiin takka fireendii takka qabannaan bakka yoo wanta takka waliin hin jeen bakka ati faaraa jedhamta si galee yoo waliin wanta waliin ciisuu waliin jira waan akkasiin jira akka faaratti ilaalamtaa bara zamana jechuun jaalallee tokko qabatee jaalallee sanii waliin yoo wanta safuu hin hojjetiin akka bakka dhiirtiinis akka gawwatti zamana laalamuu keessa jirra jechuun zamanni ammaa kun si galee. Akkasii maatii teenya galatoomii intala teenya ijoolleen teenya taa baalee warri as keessa jirtan kana dhaggeeffachaa jirtan mucayyoon tun teenya niitii mucaa keenyatti riippoortii godhaa taphtaaf godhaa duraanuu guddoodha guddisaa waaleen cafii maali kanallee gammachiisaa yeroo takka maaliifuu abdachiisaa dumanni teenya kana siin jedhaa warra guddaa mana waan afrikii gidduu galatoom. Galatoomi atellee. السلام ورحمة الله وبركاته. نجا مجلس. ولا أبو ميديا. ها؟ مالجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوكي إني دبي أروح زمنا سالم ومرفع في زمنا قوية رايتو فا زمنا قوية انقرم تري باقي جراتك والله هرا يا دب بريدك بتر رفته نمني حالا عمل للمو كبا ميجرمنتي نما زاز ميجرمنت اوف هيومن بينج نو دلينا ما وكان ميجرمنتي كبا دغما دبچو نمني توكو شيبين لو امبدو عمل نما واهون داب درسا غلطو ملفادو قال لي نمو بدي جرانا غركم ايرو جرا ايرو فصل بانسين هارو دومان والله ما دينا بيا ما دينات ما شاء الله بريد شنكورا كيس جرا ما ايرو سيني يا ابو يا إبسا قوتو جران سالفة قوتو جرا جاني يا ابو اسمر انا مكواغورا ني بيتا كقنات اللي وا ولي قبني اكمل بريد چرا ارغتي بيا سما سوديم تبر وا ولي قبني اكمل بريد چرا ارغتي بيا سما سوديم تبر مالي ابو ميز غودي نمني واسو سبحان الله تبدو ibsishaani dhugaa dubbachuuf carraa guddaadha namoota akka keessanii kan walitti dhufuun namoota keenyummaa guddaa qaba badi waa hedduun keessa uumaa beektaa yoonni kararraa gore ibsishaan maal ta'e kararraa gore makiin maal ta'e kararraa gore jenna sodaa kana keessaa dafaa nu baasaa ishee carraa maalii sodaa guddaan nu keessa uumama dafaati walitti dammaramaa please ay Dr. Asli asimili ka jira Dr. Asli uba dalal mal jira bar khawra dallaman khawra no dibarko nimbeka mal tu jira ni beita ibsishan haromo haro dumani ga la saan ku sa qunnati miti garu inni qotu male jechu jira ni beita qotu male jani ero resa gaddi sane ya namni biyalati dufe kuni wan du sabar badani beita saan tu sa qunnati mitaye ga jani itti gaddi sani qotu jira jan kuno isaanii sun hin jabaata akka lafa kennaati miti beektaa gammoojjii lafti hin jabaata itti bilbili coomina seef gatiin si jalaa miidhama asliin hin beeka lafa ta'e nabar sirri beeka aslii salaamu alaikum jalaa miidhama akkama buyyaa nagarta awoo elgadda naanillee loltu hangafa kiyyaa ima callise mo takka waallee siin jechuu hin danda'u beektaa afoo inaanlee rabadaani dhufeera Chiran yoo takka hangafa kiyyaa I respect you tokkoffaa haadha manaa ta'e seenaa jaalannaa hawaasni keenya kan jiru si hordofna ati bar nama yaada gize na malar tu bar yaada to anu denga de erbi wallahi I respect especially Sena namni ajiru kuni mucatti akka jirtu wallahi billahi da gargar sara yira beita isa shaytis to kona arfa isa mo mucatti gargar to ko furan bita jibne nui gargar sara yiru ufe wannota abukato nama malle yirani namota gurgudda bira yirani maal tu kana barbaachi abbaan bakka fare haa jiraatu maftuuno kanaaf na hartee faallaa kenna dhufe nuyi gargaarsara jiru amma booda bakka gargaarsaritti nama dhufanii faarsuu maaltu barbaachi dhiifama si gaafanna amma booda madda walaabuu miidiyaatti hin dubbatin okay hin dubbatin
billahi akkana asli akkana bakka waan dubartiin jette fudhadhu anaafsillee tokkuma makkiin ammootu argite gaa soddaadha intala warra soddaati makkii hedduu si jaalannaa galata bulfaadhu isa ammootu hawaasni as jiru wallahi abdooti silaalallee yaada gurguddaallee waa hedduu sirraa argina rabbiin isinitti haa tursiisuu jireenya gaarii isin hawwina afoonnaan la warroon jala jirtanillee hozanni walirraa qabaanne jiin jaazanniti miti nagaatti naa ture akkanuma si dubbisuuf. Afoonnaan illaa hundi keessanuu afoonnaan illaa okay. So what? Ada